Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha odeessaalee gaggabaaboo sadii qabadhee dhufeen isin biraan ga'a. Inni jalqabaa waa'ee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Blinken dhimma nageenya keessoo Itoophiyaa fi muddama gaanfa Afrikaa irratti waliin mari'atan gabaabinaan tuttuquunan isiniif dhiyeessa. Kalammataa ammoo daandiin qilleensa Itoophiyaa gosa xiyyaara ammayyaa akka Afrikaatti kan jalqabaa ta'e dhaabbata Airbus irraa bituudhaan guyyaa har'aa kana Finfinnee qubachiisuu hordofee oduu jiruu fi odeessaalee biroon isin biraan ga'a. Itti aanu ammoo filannoo Ameerikaa ilaalchisee wal morkiin Tiraampiitii fi akkasuma Kamala Harris gidduutti ta'aa jiru. Filannoo lammiileen Ameerikaa hoomaan yaa'anii filataatii jiran kun eessaa garam kan jedhuu fi Kooriyaan Kaabaa ammoo yeroo filannoon US gaggeeffamaa jiru kanatti misaayila hedduu gara galaanaatti furguggeessuun ishees gabaafamaa jira. Kanneen sadan kana irratti hundaa'uun gaggabaabsiinan isin biraan ga'a Lalisaa Lamuuti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed fi ministeerri dhimma alaa US Antony Blinken dhimma nageenya Itoophiyaa keessaa fi maddeen gaanfa Afrikaa irratti bilbilaan waliin mari'achuu isaanii gabaasaan BBC irraa qabatee ba'ee jira. Waliigalteen Pretoria bara 2022 mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mul'ateen guutummaan hojiirra akka oolu Ameerikaan deeggarsa gochuuf duubatti akka hin jennee fi lolli naannolee Itoophiyaa biroo keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaan akka furamuuf Blinken muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin kaleessa Sadaasa 2024 mari'achuu isaanii waajjirri dhimma alaa US guyyaa har'aa kana beeksiseetii jira. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa kana jechuun isaa waliigalteen Pretoria waraana waggaa lamaaf kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa turetti xumura godhee waggaa lammaffaa sababeeffachuu isaaniidha. Waraanni bakkeewwan Itoophiyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamu karaa nagaan furamuu akka qabu Blinken cimsanii dubbachuu isaanii ibsi waajjirichaa dhimma alaa US kun kan mirkaneessu waggaa lammaffaa waliigaltee Pretoria itti mallatta'e ilaalchisee ibsa kan kennan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliigalteen Pretoria sagalee dhukaasaa akka dhaabbatu gochuu bira darbee tajaajilawwan bu'uuraa naannichaatti akka eegaluuf balbala banuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ibsanii turan. Waliigalteen Pretoria falmii siyaasaa adda waraanaarraa akka fagaatu taasisuun mootummaan federaalaa wajjin walta'iinsa hojjechuuf carraa uumeera kan jiran obbo Geetaachoon mootummaan federaalaas tarkaanfiiwwan jajjabeessan hedduu fudhachuu isaaniis ibsaniitii jiru. Waliigaltee Pretoria hordofee US dabalatee hawaasni addunyaa hedduun humnoonni naannoo Amaaraa fi loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'aniif waamicha gochaa turuun isaaniis ni yaadatama. Egaa odeessaalee keenya isa lammataatiin ammoo guyyaa har'aa kana Itoophiyaan oduu aagaa jettee qabattee kan baate daandii qilleensa Itoophiyaatii wal qabate gosa xiyyaara ammayyaa akka Afrikaatti kan jalqabaa ta'e dhaabbata Airbus irraa bituudhaan guyyaa har'aa kana buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee qubachiisuudhaan sirni garaagaraa akka gaggeeffamu gootee jirti. Guyyaa kaleessaa Sadaasa 2024 iddoo walitti qabaan boordii daandii qilleensichaa Latinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Masfiin Xaasoo argamanitti biyya Faransaayitti dhaabbata xiyyaaricha oomishu Airbus waliin wal harkaa fuudhinsa taasisee ture. Haaluma kanaan xiyyaarri ammayyaa kun ganama har'aa Faransaay magaalaa Toulouse irraa balali'uun daqiiqaawwan muraasaan dura buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee qubachuun isaa mirkanaa'ee jira. Wayita xiyyaarichi qubatus ministeera geejjibaa fi loojistiikii Dr. Alamuu Simee dabalatee aangawoonni mootummaa biroo fi keessummoonni affeeraman argamanii jiru. Xiyyaarri dandeettii fageenya dheeraa imaluu qabu kun al tokkotti imaltoota 350 haga 395 haala milkaa'ina qabuun baachuu akka danda'u hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Masfiin Xaasoo addeessanii jiru. Lakkoofsi imaltootaa inni guddaan xiyyaarichi baachuu danda'u namoota 480 akka ta'e odeeffannoon marsariitii Airbus irraa argame ammoo addatti ni mul'isa. Gama biraatiin filannoon US bara 2024 har'a Sadaasa 5 gaggeeffamu kuni osoo guyyaan filannoo har'aa kun hin qaqqabin lammiileen biyyattii miliyoona 150 ni filatu jedhamanii eegaman keessaa 150 yookaan ammoo miliyoona 78 guyyaa har'aa kana sagalee kennanii jiru. Filannoon US kokkee wal qabaa ta'e kuni lammiileen miliyoona hedduun ba'anii guyyaa har'aa kana filachaa jiru. Miidiyaaleen akkasuma xiinxaltoonni fi ogeessonni miidiyaa Kamala moo Trumpitu muuda malaata kan jedhu wal morkii fi sababoota garaagaraa dhiyeessuudhaan wal dubbachuutti jiru. Kana keessatti taatee ta'atii jiruun kan ilaalamu yoo ta'u fuuldurri isaa taa'itiiwwan muraasa booda kan ifa ta'uunis beekamaadha. Trumpiif Kamalaan duula filannoo isaanii xumuranii bu'aa filannoo isaanii eeguutti jiru.
kun osoo kanaan jiru Kooriyaan Kaabaa yeroo filannoon US geggeeffamaa jirutti misaayila hedduu gara galaanaatti dhukaaste. Ministeerri ittisa Jaappaan akka beeksisetti misaayilonni Kooriyaa Kaabaa dhukaaste gosa pilaastikii misaayilaa fageenya gabaabaa imalu yoo ta'u kiiloomeetira 400 imaluun qarqara galaana Jaappaanitti kufe. Waraanni US gamasaan Kooriyaan Kaabaa misaayilota kanneen dhukaasuu ishee booda humna waraana Kooriyaa Kibbaa fi kan Jaappaan wajjin mari'achuu beeksiste. Kooriyaan Kaabaa torbee tokko keessatti si'a lammaffaa misaayila dhukaasuu isheetti torbee darbe misaayilli ardii qaxxaamuruu dhukaasuu danda'u ishee himamee jira. Filannoo Ameerikaan wal qabsiisuun Kooriyaan Kaabaa misaayila dhukaasuu qophii gochaa jiraachuu ishee odeeffannoon tika qabatamaan qaba jechuun Kooriyaan Kibbaa torbee darbe beeksiseetii turte. Akkuma Kooriyaan Kibbaa jettee osoo filannoon US geggeeffamaa jiru Pyongyang pilaastika misaayilaa torba dhukaasuun mirkanaa'ee jira. Daawwattoota keenya odeessaalee kana isin biraan ga'an ture. Yeroo yerootti odeessaalee akkasii gaggabaabinaan kan isin biraan geenyu ta'a. Waan nu daawwattaniif galatooma. Allalisaa Alamuun ture.